Duraan dursee gara viidiyoo kiyya haaraa yookiin ICT kutaa torbaffaa boqonnaa afur gaa isinii qabadhee dhiyaadhee jira dura jalqabataa akka jedhee eegaluun duratti alhamdulillah gaa baga as geenye soomana eegallee baga as geenye jecha mata dureen dabre keessatti gaa waa hedduu dubbanneetu turre sila waa'ee sooftiweeraa jechuudha arra sila waa'ee intarneetaati kan dubbannu intarneet waan jedhamu kana jechuudha sila waa'ee intarneetaa irraa waan dubbadhaa yoo viidiyoo kanaan dura irraa isgaa akka isin irraa fayyadamaa jirtan abdiin qaba amma viidiyoo nan qabadhee dhufee boqonnaa afurii fi boqonnaa shan guutuu isaati jechuudha so yoo nu hordoftan gaariidha galatooma warri nu hordofaa jirtan isin jenna thanks very much to attending us. So I will try to start from this unit 4 which is called as internet. Maalime internet jechuun barattoota keenya. Internet jechuun akkuma gaa'u beeynu waanuma online irratti fayyadamnu kanaatu internet jedhama. Networkii jechuudha. Networkiin internet irratti fayyadamnu internet jedhama. What is the definitions of internet? So simply when I'm trying to define internet waan jaawon ibsuudhaaf kan yaalu ta'e so just internet is a network of networks so internet is a network of networks jira internet jechuun networkoota jechuudha networkoota just kanuma data banuudhaan online irratti information garaagaraa ittiin fudhannu sun fudhannu sun maal jedhama data yeroo bannu jechuudha mallattoo data sun dhufa that's called as internet jedhama jechuudha internet kunis waasatiif jala qaba akkasitti ilaalama just it consists ni qaba of jala qaba private kan dhuunfaa jechuudha internet of private internet dhuunfaadha kan jennuun public kan ummata kennuun or government network mootummaadha jechuudha kana jira in this here so we can use explain gochuun ni danda'ama fakkinya internet kun gaa gosa sadiif jala qabaachuusaa and private public and government network kan jedhamu jechuudha internet gaa network of networkota kan ta'es dubbadheetan jira now here internet can also be defined as internet akkasumas akkanatti ibsamuu ni danda'a can be defined akkanatti define godhuu hiikuu ni dandeenya collection of computers walitti wal qunnamsiisaa kompiitaroota garaagaraa jechuun ni dandeenya collections of computers okay all connected together computeroonni garaagaraa wali qabame kan computeroota garaagaraa kan wali qabamu godhuu fi all connected together isa hundaa akka inni wal qunnam kan taasisu jechuudha to share or access information globally to share godhuu odeeffannoo dabarsuudhaaf takkaawo access godhuu information globally akka walii galaatti information share gochuun kennuudha access jechuun ammoo information fudhachuudhaaf computeroota tokko information kennuudhaan takkaawo ittiin fudhachuudhaaf we use what internet fayyadamna jechuudha this computer networking computer kun maal is a group of computer garee computerota connected to each other gareewwan computer group of computer jechuudha computer network jechuun akkasila walitti hidhaa yookiin networkii computer jechuun it's a group of computer garee computer connected kan ta'e kan wal qunnamsiifamee jiru to each other waliin jechuudha isaan sun hundi tokkon kan wal qunnamsiifamee jiru the enables computer to communicate computerin tokko kan enables kan dandeessifamu to communicate waliin wal qunnamuudhaaf with another computer biraati wajjin wal qunnamsiiftee akka inni information share walii godhu yoo irraa access ittiin irraa gootu jechuudha kan dandeenyuun just that's called as internet jechuudha and also that enables you this fakkeenya as you see this yoo kana image kanarraa yoo ni filaallu image kanarraa I think yoo ni filaallu jechuudha this is a computer kun computer this is what this is a phone this is also a computer now these all isawwan kunniin these words kunniin hundinuu meeshaawwan internetaati isaan kun hundi interconnected jedhala interconnected computer network computer kan interconnected kan walitti ta'e kan wal qunname jechuudha kan wal qunnamsiifame inni kun hundi walitti hidhaadha jechuudha maaltu kanneen akka inni walitti hidhamu maaltu godha that is called as
It is internet. Taatutu akka inni walitti hidhamu taasisaa jechuudha. Walitti hidhame yoo we use the interconnected computer. We can use interconnected computers from interconnected computer. Computer wali qunnamsifamerraa maal fayyadamuu dandeenya? Information dabarsuu fi ittiin fudhachuudhaaf we can use all that. Kanaaf nu gargaara jechuudha. The other one is basic internet terminology. Bu'uuraawwan terminology yookiin dameewwan internetaa yoo nuuf ilaallu gahee isaanii jechuudha. Bu'uura isaanii jechuudha. The difference between internet and the web waan jedhamu jira. Internetaa fi webii waan jedhamu jidduu garaagarummaan jiru maali? What is the difference between internet and the web? Garaagarummaa isaanii. Internet is global network of networks. Internet jechuun global network dha. Networkii walii galaa jechuudha. Networkii walii galaa jedhama internet jechuudha. Internet a global okay kan walii galaa jechuudha. Kan addunyaa guutuu jechuudha. Network of networks. Networkota addunyaa. That's called as internet. Kan aalamni kun irra walii galee internet itti fayyadamu jechuudha. But while haa ta'u malee web jechuudha immoo means accessing information, fudhachuu information odeeffannoo available kan argamu on internet. Internet sanarratti odeeffannoo argamu fudhachuutu web jedhama. Akkana jechuudha la. Garaagarummaan isaan kana jidduu jiru kana jechuudha. Kan networkootaati jennee networkii walii galaati jennee internetaanii webii jechuun ammoo informationoota interneta gubbaarratti argaman fudhachuun ammoo maal jedhama? It's a web jennaan jechuudha. Now web is also known as web onni inni kuni known as ni jedhama World Wide Web www World Wide Web kan nu san jedhama jedha. Inni maal jedhama? www kana jedhama jedha. Web, this is called as web. Webii jedhama jedha. This is web. Web jennaani. Web jechuun www waan jennu kanaatu maal jedhama? Web jennaan jedha. And also web jechuun kun maal akkasumas? This web also collection of information. Walitti qaba information collection kan information ittiin funaannu jechuudha. Accessed through the internet. Internet irraa maal godha? Walitti qaba interneta kuufama information odeeffannoo kan ta'e jechuudha. Webiin kuni internet irraa waan argamudha. Collection of information. Information garaa jechuudha. Google irratti waan argamu by using internet. Accessed kan fudhannu through the internet. Maal keessaan fudhachuu dandeenya odeeffannoo dilasanii interneta keessaan fudhachuu dandeenya jechuudha. The other one is websites. Web page waan jedhamu jira. Website jechuun maal jechuudha? Website is what composed kan nuuf keessaa qabu web page waan jedhamu keessaa jala qaba. Web page or collection of related web page linked together to have more information. Odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf kan jedhamu sun website jechuun odeeffannoo dabalataa argachuudha. Website jala composed of web page waan jedhamu jala qaba. Inni websitein web page jala qaba. Web page ammoo collection of related web page. Linki waan jedhamu odeeffannoo dabalataa waan ittiin argannu jechuudha. San of jala qaba together to have more information. Odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf kan itti fayyadamu. That's called as websites. Websitein gosa jira. Website Facebook, website YouTube, website Twitter, website WhatsApp ida. Kun hundi there are different websites. Website onni hundi web page jala qaba. Web page isaanii linkida. Link isaanii odeeffannoo dabalataa ittiin arganna jechuudha. Akkana. Kabira web page kun maali? What's web page? It's a single page. Fuula qeenxee ta'e single page. Page qeenxeedhaa ta'e maali faayidaansa? Single page. It's a single page information consist single page yookiin fuuluma jalqabaa ta'e maal qaba? Text qaba barreeffama jechuudha. Image, sound, sagalee, video, clips on website sanarra jechuudha. Fuula jalqaba web page jechuudha akkasi. Barreeffama text bakka barreessinu kan qabu image kana photo adda addaa kan qabu sound, sagalee, video, clip, video kan agarsiisu on the website kana. Organization and people create web page. Dhaabbattoonni fi uummanni create ni godha web page ni banataa jira. To what? To share information and the news. Odeeffannoo oduudhaa fi odeeffannoo dabarsuudhaaf. To share information and the news. Oduu fi odeeffannoo dabarsuudhaaf. Sell or advertise product. Oomisha wayii beeksifachuudhaaf. To sell gochuu dhiyeessuudhaaf. Advertise beeksifachuudhaaf. Express point of view. Bakka ijoo dubbii beeksifachuudhaaf. Express ibsuudhaaf. We use what?
organization the people dhaabbanni wayii tokko yookiin ummanni maal godhaa web page banataa jechuudha. Web page sanarratti maal godhaa jechuudha wantoota sadeen ammaan tan dubbanne kana dalagaa jechuudha. The next one, home page. Web page, home page waan jedhamu jira. Web page kan home page irratti ammoo home page is the first page of particular websites. First page jalqabaate websiteota garaagaraa kan particular website murtaate with linkiidha wajjin to other page in the website kanneen biroo linkii isaaniitti wajjin bakka takka qabatee kan jirutu first page jirutu that's called as home page and home page. Home page is the first page fuula jalqaba the particular website murtaate with linkii isaaniitti wajjin. Linkii jechuun to get more information odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf kan itti fayyadamnu jechuudha. Together to other page biraati wajjin in the website that's called as what home page. Fakkeenya web home page kun bakka takka maal qabaachuu danda'a? Bakka takkatti jechuudha browser qabaachuu danda'a. Opera mini qabaachuu danda'a, sportii qabaachuu danda'a. Applicationota kanneen hunda bakka takkatti hammatee kan taa'u jechuudha. Linkii isaaniitti wajjin. This is called as home page jennaan jechuudha. Kabira browser, look browser jechuun search engine, web address. What about browser means? Browser waan jiru browser is software application. Browsering application software ta'ee used for maaliif nu gargaara? Exploring or searching the internet. Internet irratti search gochuudhaaf. Internet irratti waatti barreessine barbaachisuudhaaf searching, okay? Some video, you can searching some concept. Concept yoo tokko yoo barbaaddu it used what? Software application software ta'ee used for exploring gochuudhaaf. Wahim searching gochuudhaaf. Web browser jira or simply browsers enables user to what? To locate iddoo isaa agarsiisuudhaaf view web page agarsiisuudhaaf or to move from one page to another page tokko gara page biraatti wanta adda addaa tokkollee move gochuudhaaf nu gargaara jechuudha. Maal browser jechuudha. Browsering application jechuudha. Kabira search engine. What search engine also? Search engine is an internet tool meeshaalee internetaa that facility ulaagaalee kan guutu and speedy can dabalsiisu the search for information and the resource on the internet. Madda odeeffannoo information internet gubbaa jiru speediidhaan akka inni saffisaan barbaadee kan argamsiisu search engine jedhanii saffisa odeeffannoo barbaachisummaa barbaachisu odeeffannoodha kan internet gubbaa barbaachisu jechuudha. To what? To make speediidhaan kan dabalsiisu. For example, Google www.google.com akkasuma Yahoo www.yahoo.com are the most common example of search engine jechuun fakkeenya www.google.com jettee seentee ganaa achirratti informationota garaagaraa itti barreeffattee baafachuu ni dandeessa. You can use also Yahoo www.yahoo.com waan jaamu itti barreessitee seentee Chrome jechuudha. Achi keessatti informationota garaagaraa argachuudhaaf assignment hojjechuudhaaf you can use kana fayyadamna jechuudha. Kuni maal jaama search engine yookiin bakka resource information ittiin barbaaddannu jechuudha. Kabira web address dha teessoo isaati. Teessoo address teessoo wanta barbaadu jirtu application yookiin software itti fayyadamu jirtu. Web address is the location or name of web page which is information and resource available on the internet. Web address jechuun bakka yookiin maqaan web page information waan tokko argachuudha deemnu which has information kan information ittiin argachuu information qabu okay resource available madda internet kan ta'e fakkeenyaaf each web address on the web has to be unique to able to identify. Web page hundinuu kan adda addaa qaba. Each web address teessoon weboota garaagaraa webii has to be unique kan adda ta'e qaba to be able to identify adda baafachuudhaaf kan adda ta'e qaba. Fakkeenyaaf webiin barnootaatii fi webii waa'ee daldala adda addaa okay kan waa'ee humna qilleensaatii fi kan waa'ee lafarraa land cruiser adda adda jechuudha. Webiin isaanii adda akka kanatti teessoo fi maqaadhaan garaagarummaa waan qabuuf akka nuti
achi gubbaarratti gosa adda addaatiin akka nuti argannuuf kan nu gargaaru jechuudha. Fakkeenyaaf sila waa'ee lafaa, waa'ee forestidha. About forest in Ethiopia, forest found in Ethiopia. Waa'ee bosona Itoophiyaa keessatti argamu yoo beekuu feete parsantaadhaan jechuudha. Akkaataa weebii itti seentu ni jira. Weebsaayita mataa isaanii jechuudha. Maal jetti seenuu dandeessa? You can use also www.google.com jettee seentee eegas immoo what is the forest found in Ethiopia? Bosonni Itoophiyaa keessatti argamu kun maali? Hangam dakka argama? What's the percentage of forest in Ethiopia? Percentage in Ethiopia keessatti inni ittiin argamu akkamitti argachuu ni dandeessa jechuudha. Web maal jedhanii isaanii web address teessoo isaa jechuudha. Web browser application ammoo browser application jedhamu application inni isaanii hedduu jira. Just there are various type of browser application. Gosoota application hedduu jira. There are various browser application such as what Internet Explorer application, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera. These all are the types of Opera or browser application. Kuni mali applicationota browserati jechuudha. Kanneen information barbaannee fudhachuudhaaf yookiin achirratti dubbisnee raawwachuudhaaf nu gargaaran nuuf argamsiisan jechuudha application kunniin. What about that? Isaan kun imageidhaan kana fakkaatan fotoodhaan jechuudha. Google Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. These all are the common application of browsers, browser application software jechuudha. Isaan kun hundinuu maaliif nu fayyadan? To get an information or to access information ittiin argachuu fi ittiin dabarsuudhaaf nu gargaara. Qabra the screen elements of Internet Explorer. Fakkeenyaaf Internet Explorer waan jedhamu kanarratti just yoo isa kana seenne fakkeenyaaf when we enter this application kana yoo ni fi gattuu application kana yeroo ni fi gattoynu yoo itti fayyadamnu barbaannu jechuudha. Maal isaatu nu baa screen akkuma isa kana gattuuneen screen yookiin fuula isaatu nu baa. Fuulli isaa sun screen elements of Internet Explorer janiin. Fuulli isaa kana jechuudha. Kanaan nu baa. Akkuma kun nu been we can write what we want to get that. Waan barbaannisan bakka kana barreessina jechuudha. Waan barbaannisan bakka kana keessa barreeffannee bakka information to barbaachisaa ittiin argannaa jechuudha. Kuni maali? Screen elements of Internet Explorer janiin. Maal faara qaba? Elementoonni isaanii maal fa'a qaba? Yoo nun jaame screen elementi maal qaba? Tokko navigation, address search, compatibility, view, refresh, stop, TP, akkasuma new tab, home ni qaba, favorite and feed ምናምን confounded enders of vertical scroll bar, horizontal scroll bar. These all are screen elements of basic elements of Internet Explorer janiin kanneen barreessi jeesi gaafachuu danda'a. Screen elements of Internet Explorer isa waan amma tan dubbannu kana jechuudha. What about the others? Microsoft Internet Explorer, Microsoft insaalleen kun bakkitti barreeffamu akka kanatti boota search jettanii just this is kana jechuudha. Khabra address bar waan jaamu address bar is referred to a location bar. Location bar waan barbaadu jiru sanii jechuudha. Location teessoo bakka argama isaa jechuudha. Location bar jaama. Address bar jechuun simply you can use this. This is address bar. Bakka irra barbaadnu jechuudha. Address bar jennaani. Khabra information asi barbaadne asitti barreessineeti search goona jechuudha. Search goona address bar jaama. What about the others? Khabra asirra wanni nu barbaadnu information status bar waan jaamu jira khabra amma status bar. Status bar is a bar that bottom of the browser gadi jechu khara jala jechuudha. Window that display message such as web page, download progress kana kan nu agarsiisu jechuudha. This is called as status bar. A status bar jechuun gara gadiitiin kan jiru jechuudha la. A status bar is a bottom of browser window, bottom gara jalaatiin kan argamu jechuudha. Okay, kuni maal jaama status bar jennaan. Structure of web address and accessing website structure isa karaalee information ittiin accessing ittiin fudhannu jechuudha. Structure isaanii hojii yoo laallu structure isa to visit
website agizeni fi sente fayyadamu deemtu to visit the website garagaraa gizee fayyadamu deemtu users fayyadaman kompiitara tokko jechuudha should type address teessoo yookiin wanta fayyadamu deemu adda baasu qaba jaa should type address of the website address of website sanii web browser sanii adda baasu qaba for example if he went to use the Google yoo isa Google fayyadamu barbaade for example http www.google.com jedhee seenaa address of the Google website address consists of four main parts jala qaba tokko ha Googleati Google'a maaliin beekama tokko h dhaan yoo barbaachisaa ta'e kanaan seenuu dandeessa kamiin seenuu dandeessa http:// and kanaan seenuu dandeessa feetummoos www. jettee waan barbaachisan itti barreessuu dandeessa kan Google'aanii akkasuma .com dhaan damee sadeen kanaanii website garagaraa seenna jechuudha damee afran kanaan seenna kuni information argachuudhaaf nu gargaara assessing gochuudhaaf nu gargaara jechuudha to what search structure of web address and accessing website structure isaati kuni caasaa jechuudha the other one is there are various domain extension dameewwan kanneen gosa hedduu jira fakkeenya dameen internet haga gosa hedduu jira san keessa where their names identify the type of website yoo maqaan isaanii gosa website isaanii kan adda baasu yoo ta'e the most common common extensions kan jennuun fakkeenyaaf ORG organization jenna non-profit or private organization edu what's edu means education institution dhaabbata waa'ee barnoota gov means government site gara governmentiitiin jechuudha internet net ka jechuun internet network site jechuu agarsiisa et in Ethiopia jechuu agarsiisa .et yoo goote kan Itoophiyaa keessa jiru ta'uu agarsiisa website kana yoo itti goonu information nuti argannu kallattii adda addaatiin argachuu dandeenya jechuudha karaa dhuunfaatiin karaa barnoota dhaabbata barnootaatiin karaa mootummaatiin karaa network siteetiin akkasitti jechuudha here typical website of Federal Democratic Republic of Ethiopia website ni warra ministeera barnoota kan Itoophiyaa dha jechuudha website isaanii kun ulaal akkanatti adda beekama jechuudha http://www.moe.government.com yoo itti seente you get what the information about Federal Democratic Republic of Ethiopia Minister of Education ministeera barnoota Federal Democratic Republic Ethiopia argachuu kan feetu taate gosa website kanaan seente jechuudha yoo ni femo keenya internet irra seente http kan barreessite www.moe.government.et yoo ete information atarkattu sila waa'ee Federal Democratic Republic Ethiopia Minister Federal Democratic Republic Ethiopia ti arkatta jechuudha waa'ee odeeffannoo isaan achi jala galaksan arkatta khabra accessing website the website irraa argachuu fudhachuu jechuudha website irraa use of browser fayyadamuudhaan to look for information on the internet browser amma accessing website maal nu gargaara to use nu fayyada browser nu fayyada to look for information on the internet irratti information laallee dubbisuudhaaf nu fudhachuudhaaf nu gargaara yaa whether you are a doctor fakkeenya yoo ati doctor taate whether you are a doctor yoo doctor taate whether you are an engineer whether you are a teacher a student business namoota kanneen yoo taates information to barbaachisaa ta'e irraa argachuudhaaf si gargaara you can search barbaaduu dandeessa for information odeeffannoo barbaaddu saniif and share gochuu dandeessa with other users namoota biroo kan fayyadamaa jiraniif share gochuu dandeessa jechuudha barnoota san to access information fudhachuu from particular website murtaa'e tokko irraa information illee as fudhachuu dandeessa fayyadamaa kompiitaraa tokkoon jechuudha nama tokkoon jechuudha and also you should know address of the website akkasuma maal you should know beekuu qabda address of website teessoo website tokko beekuu qabda jechuudha for example to access information fudhachuu feete about Ethiopian grade 7 at Ethiopian grade 7 student waa'ee barattoota kutaa torba kan Itoophiyaa keessatti argaman yooniif waa'ee isaanii fudhachuu kan barbaadu taate jechuudha you need to know the website of that website Federal Democratic Republic of Ethiopia Minister of Education waan jedhamu beekuu qabda dura jechuudha website kana eega seente website
Federal Democratic Republic Ethiopia Ministeera Barnoota jalatti jechuudha. Eega kana beekte booddee eega seente then you can type this address on the address bar your browsers and follow the link for information that you would like to access. Linki information ati barbaachisan siif argamsiisuu danda'u irratti maal fordoftee jechuudha. Dabalata information asan arkachaa jala gadi deemte jechuudha. Jala gadi deemta caasaa isaatiin jala deemta you can get eitherly information barbaachisaa ta'an kan waa'ee barattoota kutaa torbaa kan Itoophiyaatti argamanii kana arkachuu dandeessu jechuudha. In addition to dabalata asirratti maal using particular web address you can also access information. Akkasuma information illee fudhachuu dandeessa using searching keyboard. Keyword jedhan fakkeenyaaf using keyword. Keyword jedhan illee arkachuu dandeenya. For example to search to search information about a battle Ethiopia and Italy. Mee fakkeenyaaf waa'ee cabinsa waa'ee humna waa'ee waraana Adwaa kan jedhamu jechuudha. Kan Itoophiyaa fi Itaalii gidduutti Xaaliyaan gidduu gaggeeffamsisan jechuudha. Yooniif baruu feete maal godhuu dandeessa? You can use the keyword fayyadamuu jechuudha. Keyword Adwaa victory injifannoo Adwaa itti barreessuu dandeessa. So injifannoo Adwaa waan jedhamu jalatti information barbaachisaa ta'e ga'aan kan ta'e siif dhufaa jechuudha. Akka kanatti barreeffachuu dandeessa. Or keyword jechuudha biroo to search information about the preventive mechanism of COVID-19. Karaalee COVID-19 ittiin prevent gootu ittiin ittistu yoonii fakkeenyaaf beekuu feete you can use maal godhuu dandeessa COVID-19 itti preventive mechanism of COVID-19 itti barreessuu dandeessa. You can use keyword preventive mechanism of mechanisms of COVID-19 yoo jette karaalee COVID-19 ittiin ittifnu siif gattarreessa jechuudha. Akka kanatti ifii keenyatti barreessinee arkachuu dandeenya. Inni biraa internet irratti jechuudha. Internet service provider. Tajaajila internetaa. Internet service provideraan fakkeenyaaf. To connect provider qunnamsiisuudhaan jechuudha. To connect to the internet irratti connect yeroo goonu we have to connect our computer. Computer keenya connect gochuu qabna to the internet service provider. Internet service provider itti computer keenyaa fi network wal qunnamsiisuu qabna. Fakkeenyaaf maaltu danda'a? Wi-Fi ta'uu danda'a. Wi-Fi ta'uu danda'a wal qunnamsiisuu qabna jechuudha. ISP waan jedhamu jedhu. Companies which provide internet related to service the users. For example, Ethio Telecom is Ethio Telecom Ethio Telecom fakkeenyaaf yoo fudhanne is an internet service provider. Itoophiyaa keessatti Ethio Telecom ni jechuudha. Networkii interneta ittiin hojjennu ittiin nuti gargaaramnu keessaa isa tokko jechuudha. So this is all about unit 4. Kuni waa'ee sila unit 4 iti jechuudha. Waa'ee internetaati jechuudha. What about the questions? What is about the answer of review questions of the unit? Review questioning xumura Aye deebsa gilgaalaa kana hojjennu taate. Part 1 writes true if the statement is correct and false if it is incorrect jedha. Gaafiiwwan armaan gadii himoota armaan gadii yoo dhugaa yoo sirrii ta'e dhugaa yoo sirrii hin taane false deebis true or false deebis jedha. Now web address and the web browsers. Web address and the web browsers are the same term. Web browser and web address term wal fakkaatudha. That is different. That is a difference, you know. That's false here now. Sorry, that is false. False. Question number two. Google Chrome is one of the example of internet browsers. Yeah, that is true. Yeah, true. Gosoota internet browser irraa isa tokko jechuudha. Information ittiin barbaadnu isa tokko. Ethio Telecom is an example of internet service provider in Ethiopia. Yeah. True. The answer is true. Question number 1, 2, 3. Akana. What's the next one? What is the next one? Part is 2. Choose the best answer among the given alternatives. Choose. Gaafiiwwan armaan gadii keessaa deebisaa sirrii ta'e filadhu jedha. Okay. What about question number 1? Question number
1 single page of information is dash. Single page is a single page means web page. Web page is a single page. Okay. What about question number 2? Collection of web page. Web page to gara collection ga wali gorejo. That is website. Okay. Collection of website web page is websites. Website to waliti qabe jira jechuudha. Collection of websites. What about question number 3? Question number 3. Which one of the following is not a part of web address? Gosoota web address kan hin taane kamii jedha. www likkida http likkida google chrome agarree .com. Yeah, so this is not okay. Question C is not. C web address dha mitas keessatti. What about question number 4? Question number 4. Which one of the following is the domain name of web address? http www.google.com kan jedhu kanaaf eenyutu domain dha kan jedhu domain isaa as you see akkuma website kanarraa hubannu google domain isaa eenyu nun jaamema google kana jechuudha. So the answer is what? The answer is C. Domain isa jechuudha. Which one of the following is correct? Yeah. Kana mangadi kaisa kam tulugan. Internet is network of networks. Yes. Likkida internet is network of networks. Yes. Home page is first page of website. Lick first page da. Website is collection of website. Very nice. So the answer is what? The answer is D. The answer is all. Okay, this is all about. Very nice. What about the next? Part 3. Write the correct answer in each provided spaces. Deebsa sirriite guutuu jedha. That network of network is called. Wow. What's the answers? Network of network is what? Internet. The answer is internet. Question number 2. The domain name of educational institute. Domain is a domain is a edu. This is a domain of this. That is a single page of website. Yeah, single page. The answer is web page. Web page. The answer is web page. Web page. This is web page. Okay, B only. Web page. Web page. Question number 4. Collection of information which is accessed through the internet is called www. Is www. World Wide Web is a collection of information. Walumatti qaba information kan ta'e isa jechuudha. That is called as www web page jenna. The other one is what is internet? Ibsa sa jechuudha. What is? The other one is discussion question, no? Discussion question. So in case of discussion question number 1, what is internet? What is internet? Internet is a network of network that connects several computer devices in the world. This is all about the answers. Okay, this is all about the answers of question number 1. Okay, question number 1. Question number 2, explain the difference between internet and the network. Internet and network jiddu waan jiru ibsira. Network is a group of computers that are connected each other, while internet is a network of networks where all devices are linked together to share and access information. Is called as internet. Kana jechuudha. Garaagarummaan isaanii kana jechuudha. What about question number 3? Define website, web page, web home page and the web page. Can then define what is defining is when we define it, defining is it is start from this start the web page. If we define go as home page in kuno azra, just the home page in azra jechuudha. Here it is home page. Home page is the first page. Yeah, that the tip jira.
you can explain this adda adda jechuudha home page jechuudha asiin hangaasiitti kabira asumaan dhufee kunilleen home page are the same thing idha garaagarummaan isaanis keessatti nuuf kakaamee jira jechuun ni danda'ama. Inni biraa question number 4 idha list at least 4 types of internet browser fakkeenya isaanii yoo xiqqaate 4 barreessi jedha internetni egaa fakkeenyi isaanii kanuma azala nu kaamee jiru kana jechuudha kunni fakkeenyota isaaniiti. Question number 5 list screen elements of internet explorer ja kana screen kana directly you can use from the video ibsa keessa godara argachuun salphatti danda'ama. This is all about chapter 4 kuni waa'ee chapter 4 iti jechuudha. Chapter 5 is say that security and safety of computer HT computer TV security isa TV eegumsa computer af godhamu jira boqonnaan 5 jechuudha. Hayyee security HT yookiin eegumsa computer akkasuma safety kunuunsa computer jechuudha. Kuni barbaachisaa dhagaa meeshaalee elektirooniksii keessatti jechuudha. Care for computer eegumsi computer af godhamu maali kan jedhudha. Improper use of computer kharamale itti fayyadamuun improper use of computer is dangerous jabar computer kharamale itti fayyadamuun improper use akkamale itti fayyadamuun computer af miidhaa guddaadha jaa for health of individual users nama dhuunfaa nama fayyadamu jiruuf illee miidhaadha jaa the safety of device itself meeshaadhaafis eegumsi barbaachisaadha jedha. Sitting at the computer for a long period of time computer bira yeroo dheeraadhaaf taa'uun will have an impact on health fayyaa keenya irratti dhiibbaa fayyaa nama user nama computer fayyadamu jiru sanarratti dhiibbaa guddaa qaba jedha. Such health problems rakkoon fayyaa inni fiduu danda'u back pain fakkeenyaaf lafeen duudaa nama dhukkubu stick necking keenya nu dhukkubu fakkeenyaaf mormi keenya nu dhukkubu jechuudha. Shoulder gatiitiin keenya illee nu dhukkubu store hands harki keenyas nu dhukkubu wrist ciqileen keenya nu dhukkubu tired leg miilee keenya nu dhukkubu. This is what kuni maali jechuudha. Sitting at the computer for the long period of time yeroo dheeraadhaaf computer bira taa'u tutu miidhaa kana kan fide jechuudha. Guidelines maali qajeelfamni which are usually referred to as precaution fakkeenya of eeggannaa gochuudhaaf guideline maaltu jira qajeelfamni jiru maali should be followed to prevent damage to computers or injury to people wanta nama miidhu yookiin computer miidhurraa of tiisuudhaaf you should be followed wantota armaan gadii hordofuu qabnaa jedha. There are some important precautions wantota barbaachisoo yookiin of eeggannaadhaaf nu barbaachisan kanneen armaan gadii tarraan keessaa isaawwan ijoodha jedha. Kunoo tokko kana qabxiiwwan of eeggannaa yeroo computer fayyadamnu of eeggannaadhaaf nu gargaaru namnis ta'e fayyaa of eeggachuufis ta'e computer eeguu irratti illee jira. Before cleaning any electrical equipment meeshaalee elektirikaalii kamiyyuu qulqulleessuudhaan duratti make sure that mirkaneeffachuu qabda jaa it is switched off cufamaa ta'ee jiraachuusaa switch off ta'ee jiraachuu isaa mirkaneeffachuu qabda jechuudha. And unplugged jaakin haanni isaa irraa babee from power source madda source ifarra behe jirachu plugged from the power source ifarra wal galaxy jirachu cross check gochu qabda ja. And also allow certain equipment meeshaalee tokko tokko ammas allow certain equipment such as monitor leather printerota to cool down akkisan qabbanaani jiran check godhu lose their capacitance charge isaan of keessa qabatanii jiran san loose godhanii of keessa of keessa qabatanii jiran san jechuudha before cleaning osoo hin qulqulleessin dura dam for at least 30 minutes. Fakkeenyaaf ifaarraa baastee meeshaalee elektirooniksii kan akka printera monitora isaan kun osoo inni qabbanaa yoo hin qulqulleessitee kan harka keessa taate balaa biraatiif saaxilamuu dandeessa jechuudha. Cheegooruu qabda jechuudha. Eeggachuu qabda jechuudha. Yoo xiqqaate daqiiqaa 30f. Some equipment such as power supply wantoota power supply tan humna maddisiisan ifaa dhiyeessan jechuudha. Madda ifaa ta'an monitors use high voltage guddaa fayyadaman isaan kuufama guddaa fayyadaman which dangerous for anyone. Nama kamuufu miidhaa guddaa qaba jechuudha. Therefore kanaafuu maal godhuu qabna it should only be maintained
maintaining eegumsa godhuu qabna by specially trained people. Namoota trained ta'an namoota muuxannoo qabaniin fayyadamuu qabna jechuudha. It should only be maintained by specially trained people. Namoota shaakalanii jiran namoota muuxannoo eegumsa waa'ee isaa itti fayyadama isaa beekaniin fayyadamuu qabna malee cal jennee itti gargaaramnaan balaa biraatiin saaxiluu danda'a jechuudha.